Kun ardii miidiyaa neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Aanaa Darraatti hidhattoonni namoota 3 ajjeesan. Wallagga Lixaattis namoonni 3 biroo humnoota mootummaan ajjeefamaniiru. Ayirlaandii deeggarsa mallaqaa yuuroo miiliyoona 15 Itoophiyaaf taasisuu ibsite. Atileet Qananiisaa Baqqalaan ispoorteessaa cimaa Afrikaa jaarraa 21ffaa jedhame. Daawwattoota ardii miidiyaa neetwoork toora yuutuubii keenya sabiskiraayib tolchaa, akkasuma toora taaktookii follow gochuun maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora telegiraamii jooyin godhaa. Peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a. As makamaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya irraa odeeffataa, ittiinis bashannanaa. Aanaa Darraatti hidhattoonni namoota 3 ajjeesan. Wallagga Lixaattis namoonni 3 biroo humnoota mootummaan ajjeefamaniiru. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti adoolessa 17 2024 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin yoo xiqqaate namoonni nagahaa 3 ajjeefaman. Akka jiraataan Addis Istaandaardii dubbisee jedhetti haleellaa kanaan namoonni Mulugeetaa Jooboo Abarraa fi Abbuu Tasammaa jedhaman kan ajjeefaman yoo ta'u, haleellicha hordofee jiraattonni hedduu yaaddoo nageenyaa uumameen gara gandoota ollaa baqataniiru. Gama biraatiin godina Wallagga Lixaa aanaalee Beeggii fi Qondaalaa keessatti tarkaanfii humnoonni nageenyaa mootummaa shanee deeggartu jechuun fudhataniin namoonni 3 ajjeefamuu jiraattonni Addis Istaandaarditti himaniiru. Ayirlaandii deeggarsa mallaqaa yuuroo miiliyoona 15 Itoophiyaaf taasisuu ibsite. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Ayirlaandii Miisheel Maartiin daawwannaa Itoophiyaa keessa taasisaniin biyyi isaanii sagantaalee misoomaa fi namoomaa Itoophiyaatti taasifamuuf deeggarsa yuuroo miiliyoona 15 taasisuu ibsan. Miisheel Maartiin xumura daawwannaa guyyaa 4 gaanfa Afrikaatti gaggeessan Finfinneetti taasisaniiru. Marii guyyaa kaleessaa ministeera mallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee waliin taasisaniin hojii misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamu deeggaruu fi fedhii qabaachuu ibsuun biyyi isaanii Ayirlaandii lammiilee rakkoof saaxilaman deeggaruufis kutannoo qabaachuu eeraniiru. Kana malees marii komishineerota komishinii marii biyyaalessaa waliin taasisaniin dhuma bara kanaa miseensota komishinichaa Ayirlaanditti simatanii keessummeessuuf waadaa galuu odeeffannoo ministeera dhimma alaa Ayirlaandii irraa argame ni mul'isa. Atileet Qananiisaa Baqqalaan ispoorteessaa cimaa Afrikaa jaarraa 21ffaa jedhame. Atileet Qananiisaa Baqqalaan ispoorteessitoota Afrikaa jaarraa 21ffaa keessatti mul'atan gahumsa olaanaa agarsiisan keessaa ispoorteessaa cimaa jedhamee filatame. Qananiisaan ispoorteessitoota bebbeekamoo ardichaa kan akka Eliud Kipchoge, Didier
Drogba, Samuel Eto'o fi Mohamed Salah dursuun sadarkaa kana argate. Miidiyaan idil addunyaa ESPN ispoortessitoota filatamoo jaarraa 21ffaa Afrikaa 10 ifoomsuu hordofee Itoophiyaa fi Keeniyaan atileetota lama filachiisuun sadarkaa jalqabaa irratti tarreeffamuun eerameera. Atileetiin fageenya dheeraa Itoophiyaa Qananiisaa Baqqalaan sadarkaa duraa yoo qabatu, atileetiin Keeniyaa Eliud Kipchoge sadarkaa lammaffaa qabateera. Kana malees atileet Xurunesh Dibaabaa dubartootaan sadarkaa lammaffaa, waliigalaan ammoo sadarkaa shanaffaa qabatteetti. Addis Istaandaartu gabaase.